Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kam naga kisani fiya da jurtu jabatu naga koti alhamdulillah galata rabbi sinakam naga kisani fiya kisani asumana damotu yu imbeitani cire nabi yorma kiti jiru waan keessa jiru deebee moojuu karaa fayyaatiin ta'a karaa garaagaraatiin muudannoon adda addaa nama muudachuu danda'a. Seensa ramadaanaa irratti ramadaana karim otoo hin jedhin hanga yoonaa garuu keessa keessatti afaan kootiin jedhee jira yaadan jechuudha. Maaliif onnee irraa wanni hunduu haalli viidiyoo waraabuu namatti hin tolu hin beekan jireenyi biyya ormaa sirriitti ulfaata. Maaliif sa'aatiin sitti tolee sa'a kana viidiyoo waraaba jettee itti seentu jechuudha. Maaliif nama biyya ormaa jiru nama mana ormaa keessa jiru saba kanarraa kan ka'e yaani viidiyoo maatuun hojjannee ramadaan kariimillee jenne asuma dhadhamoota dhufee xiqqishuusi boqonnaa argadhe amma ramadaan kariim isin jechuudha. Dhufee ramadaan kariim ummata muslimaa hundumaa ummata oromoo hundumaa baga ramadaanitti isin eejaa qixxee darbinee jirra amma irraanuu keenya jirra jechuudha. Maaliif dhugaa ulfaata biyya ormaa kana keessatti hin ulfaatu sa'aatii barbaadde taatee viidiyoo waraabuun namatti tolu. Kanaafi kana fakkaataa ramadaan kana isin jechuu dhufee asumaan immoo warroota amantaa ortodoksii hordofan hunda isaaniiyyuu baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos ittiin isin ga'e akkas jedha mana fakkaata hundallee hin beeku ittiin isin ga'e jedha. Kana akkam jirtu kanarraa fi nagaa keessanii fayyaadhaa dalakoon biyya arabaa akkamii waa isinitti ulfaatte ramadaana kana keessamii akkamii ani mootu alhamdulillah baay'ee akka bareedate dabarsaa jira karaa hundaanuyyuu walla alhamdulillah rabbiin galanne haa ga'u akkuma gaariitti dabarsaa jira yoo ulfaattillee obsaa yoo salphattillee alhamdulillah jecha akkanumatti dabarsaa jira. Isinillee rabbiin obsa isinii haa kennu waan hunda caalaa obboleeyyan kiyya yeroo dalagoo tokko dalaydan uf jettanii yoo waan san dalaydan miidhaa ofirraan geettanii maaliif sababni isaa yoo uf jedhamee yoo hifannaa yoo dhufaate dalaguun sun daran ka duraan caalaa isinitti cima. Boleen alhamdulillah jedhaati dalagoo san mirqaan san dalaguma tokko yeroo dalaydan fakkeenyaaf yoo mirqaan san dalayde si salphata jechuudha. Yoo hifannaan dalayde wanni sun sitti ulfaata. Maaliif boodallee samatu dalaga waan ta'eef obboleeyyan kiyya waan akkas ta'eef araba hin beekanii hojii isaanii waan beekaniif uf hin jedhina ani akka hifannaati waan san hin dalagina waan inni isinitti himachuu barbaada. Mirqaan san dalaga arabni waan tokko dalagina man jettu fakkeenyaaf asirratti wanni haasa'uu barbaade yoo waan tokko dalagi yoo jetti yoo ati fuula kee ka guurtu argite sitti jabeessiti daran ka duraa caala. Maaliif haaluma isaanii akka cokkaaran keessi lahaxamu si godhuuf si miidhuuf ati ofii keetiin waan sani hanga dandeettii keetii hojjette yoo isinlee hojjedhu sin jette mirqaansa yoo hojjette dalaguu sa'aatii akkasitti fudhattu. Maaliif mirqaansa qabda akka keessa keetiin dalaydaa mirqaantee dalaydaa wanni mirqaansan dalagan karaa salphaatti xumurama jechuudha. Wanni mootuu dadhabbiidhanii ani dadhabee uf akkasii yoo jettanii jettan dalaguun sun sirma isinitti baay'atti jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyyaa warroonni biyya arabaa keessa jirtan akka dadhabdanillee ni beeka akkuma kooti jechuudha. Kanaafuu waan dalaydan san hifannaa otoo hin taane akkuma jarri isiniin jettanitti mirqaan san irraa fudhadha jechuudha. Yoo mirqaan san irraa fudhattan isaan laalkaa yeroo san isaa fuulli isaanii ni ifa sillee akkasuma qabbanaan dalayda jechuudha. Maaltu jara duukaa si cinqee maaltu akkas hin jiru kun kanaaf isin jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya kaarraa jechuudha. Wanni isinitti dhaamadhu bakkuma jirtanitti nagaannaa jiraadhaa rabbiin isin bira haa jiraatu fayyaa isinii haa kennu hunduma caalaa mootuu fayyaadha jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoon kiyya kuni yoo isinitti tolee like subscribe share godha obboleeyyan kee wal jajjabeessa wal haa jajjabeessinu numatu wal kaafata numatu wal guddifata. Kanaaf isin jechuufi like share subscribe godhaati
hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'isin jaaladha.